Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Hagaya 29 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo. Sagalee qeerroo irraa qophiin keenya har'aa jalqabee jira. Keessummeessuun kan isin waliin turu an Hawwi Fiixeeti. Dursinee akkuma barame oduu isiniif dhiyeessina. Itti aansuun ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'eetu dhiyaata. Jidduutti wallee warraaqsaa isin affeerra. Amma gara oduuttiin isin dabarsa. Jaal hurjiitu harkaa qaba. Waraanni wayyaanee Agaazii jedhamuun beekamu Yuunivarsiitii Wallaggaa seenuun barattoota irratti dhukaasa banuunsaa beekameera. Godina Maqalleem Wallaggaatti baajata daandiif ramadame keessaa miliyoona 1.3 OPDO'n nyaatame. Sabboontonni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Los Angeles qeerroof gargaarsa gumaatan kan jedhu hangafoota oduuti. Babal'ina oduutiif Jaal Haroo Jorgoo. Mootummaan abbaa irree wayyaanee sochii fincila diddaa gabrummaa gootota dargaggoota qeerroo barattoota Oromoo dhaamsuuf humna waraanaa ishee ol aanaan qaba jettu kan Agaazii jedhamuun beekamu mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa galchuun doormii barattoonni bulan irratti dhukaasa guddaa banuun Yuunivarsiitii Wallaggaa dirree waraanaatti jijjiirteetti. Dhukaasni kunis wayita barattoonni dhaadannoo garagaraa dhageessanitti kan baname yoo ta'u, dhaadannoon barattoonni kun cimsanii dhageessaa turan keessaa Oromiyaa dabarsinee diinaaf hin laannu, irbuu jaallawwan keenyaa fi obboleeyyan keenya hin nyaannu, barattoota rasaasa wayyaaneen ajjeefamaniif mootummaan wayyaanee gaafatamummaa haa fudhatu, unuu fi barattoota wareegaman jidduu garaagarummaan hin jiru, gaaffiin barattoota wareegamanii gaaffii keenyadha, gaaffiin keenya gaaffii uummata keenyaati, gaaffii mirgaa gaafachaa jirruuf deebiin sirrii nuuf haa kennamu, gaaffii uummata keenyaa hin gaafannu taanaan mirga saba keenya cunqurfamaa hin falmannu taanaan wanni barannuu fi maali maaster pilaaniin Finfinnee hatattamatti haqamuu qabaa kan jedhanii fi kan kana fakkaatan ta'uun beekameera. Wayita barattoonni kun dhaadannoo kana dhageessanitti wayyaaneen dhukaasa walirraa hin cinne itti banuun doorsistee bittinneessuuf yaalii gochuun ishee ifa ta'eera. Duula barattoota Oromoo irratti baname kanaanis barattoonni 60 ol madaa'anii 400 ol hidhamuun mirkanaa'eera. Barattoota miidhaa guddaan irra gahe keessaa Beekaa Nagaasaa, Gaarii Guuttataa, Beekamaa Gaaromaa, Eebbaa Guutamaa, Kibruu Alamaayyoo, Darajjee Bantii, Taarikuu Fiqaaduu fi kaanis keessatti argamu. Haaluma wal fakkaatuun Finfinnee South Campus Aqaaqii, Fiichee Agricultural College, Kiiloo 6, Kiiloo 5, Kiiloo 4, Finfinnee Business and Economics Department fi kaanis hagayya 15 irraa jalqabanii kan leenjii marsaa tokkoffaa fi walitti qabaman yoo ta'u mormii isaanii dhageessisuu itti fufaniiru. EPRDF guddinni GDP inni odeessuu kijibadha. Hayyoota biyyattii irratti dabni gaggeeffamu haa dhaabbatu. Qulqullinni barumsaa haa eegamu. Sadarkaan barsiisotaa haa wayyaa'u jechuun sagalee mormii isaanii dhageessaniiru. Godina Qeellam Wallaggaatti daandii konkolaataa ayiraarraa gara Kureetti geessuuf bajeta ramadame qarshii miliyoona 1.3 hogganoota OPDO'n seera ala nyaatamee dhumuunsaa saaxilameera. Namni qarshii kana dhabamsiisee bulchiinsa OPDO nama Daani'el Buraayyuu jedhamu akka ta'es beekameera. Humni ibsaa Itoophiyaa uummata magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee ta'e jedhee dararaa akka jiru ifa ta'eera. Keessaafuu erga uummanni Oromoo maaster pilaanii Finfinnee wayyaaneen qopheessite mormeetii as uummata godina addaa Finfinnee gumaa ba'uuf jecha akkasumas bulchiinsa mootummaa Oromiyaa tuffatanii jibbanii akka kan Finfinnee hawwan gochuuf ibsaa fi bishaan irraa kutuun uummata dararaa jiraachuun isaa ifa ta'eera. Sababa kanaanis ibsaa fi bishaan isaaniifuu kan galu Oromiyaa irraati akkamitti otoo nuti dukkanaan teenyu isaan ibsatu otoo nuti dheebonnu isaan dhugu jechuun uummanni Oromoo godina addaa naannawaa Finfinnee komiisaa ibsachaa jira. Qeerroon bilisummaa uummanni Oromoo qabeenya isaatiin falmachuu qaba ibsa jedhu keessatti oomishaalee qonnaa bishaanii fi ibsaa Oromiyaa irraa gara magaalaatti seenan Oromoon ugguruu akka qabu ibsuun isaa ni yaadatama. Dhumarratti sabboontonni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Los Angeles jiraatanii jajjabina qeerroof qarshii doolaara 6,000 yookaan qarshii biyya kanaatti 100 fi 20 kan ta'u gumaata qabsoo Oromoof arjoomaniiru. Sagaleen qeerroos galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jechuu jaallata.
oduun keenya kanuma. Mootummaan wayyaanee shamarranii fi dargaggoota Oromoo hidhee dararuun gaaffii mirga uummata Oromoo hin dhaabu. Ibsa qeerroo bilisummaa. Bara dhufee darbu keessatti mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo ajjeesuu, hidhuu, qeerraa buqqisuu fi darara daangaa hin qabnerraan gahuu dhaabee hin beeku. Gaaffii abbaa biyyummaa uummatni Oromoo gaafatu mootummaan abbaa irree wayyaanee barattoota karaa nagaa mirga uummata Oromoo gaafatan seeraan ala qabuun himatnaa dharaa irratti banuun mana hidhaa erga buusee booda reebicha bifoota adda addaa irraan gahaa jira. Eebila 2014 keessa barattoota Oromoo 940 ol mana hidhaatti galchee keessaa hedduu isaanii reebichaan miidhee kaan ammoo darara bifa adda addaa irraan gahaa jira. Yeroo ammaa kanattis barattoota eebila 2014 keessa yakka dharaan hidhaman keessaa 25 kanneen ta'an mana hidhaa Maakalaawii fi hidhaa Dirree Dawwaa keessatti reebicha suukanneessaa irraan geessisuuf haala hamaan miidhanii jiru. Barattooti kun reebicha wayyaanee dadhabuun qaamni isaanii daran dadhabuurraan kan ka'e miidhama akkaan jala jira yeroo ta'u qeerroon bilisummaa gochaa wayyaanee barattootarraan gahaa jiru kana seenaa keessatti godaannisa uummata Oromoo irraa hin bagne kaayaa waan jiruuf sirni EPRDF atattamaan hammeenya daangaa dhabe kanarraa akka of dhaabu akeekkachiifna. Uummata Oromoo dararaan mootummaa wayyaanee qabsoo bilisummaarraa duuba deebisee hin beeku. Duubas hin deebisu. Gaaffii walabummaa fi bilisummaa hanga galma ga'umsa isaatti itti fufa. Adda addatti mootummaan wayyaanee shamarran qabee mana hidhaa galchee irratti dararaa dhala namaaf hin malle geessisuun qaamni isaanii miidhamee wallaansa dhabanii kanneen haalaan rakkachaa jiran hedduudha. Yeroo ammaa kanatti mana hidhaa Dirree Dawwaa keessatti shamarran, dargaggootaa fi barattoota Oromoo irratti miidhaa hamaa irraan gahaa jiran keessaa mana hidhaa giddugaleessaa Maakalaawii keessatti dararaan addaa kanneen irratti taasifame tokkoffaa Caaltuu Dhugumaa barsiiftuu Wallagga Yuunivarsiitii irraa, Tashaalaa Baqqalaa Yuunivarsiitii Jimmaa irraa, Niimoonaa Caalii Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa, Bilisummaa Gonfaa Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa, Abbabaa Urgeessaa Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa, Gammachuu Baqqalaa Yuunivarsiitii Jimmaa irraa, Leenjisaa Alamaayyoo Yuunivarsiitii Jimmaa irraa, Bilisummaa Dandanaa Yuunivarsiitii Adaamaa irraa fi Addunyaa Teessoo Yuunivarsiitii Adaamaa irraa. Mana hidhaa Dirree Dawwaa keessatti dararaan addaa kanneen irratti taasifame Daraartuu Abdataa Araarsoo, Leencoo Teediroos Deeksisaa, Ifaa Geetaachoo Ibsaa, Baacaa Bazzuu Baldaa, Taaggal Gulummaa Olqabaa, Muusaa Umartuusaa fi Taaddalee Baqqalaa Tolosaafaa keessatti argamu. Mootummaan wayyaanee gocha farrummaa isaa kanarraa hatattamaan akka dhaabbatu qeerroon waamicha hatattamaa dabarsa. Dhiibbaa ilmaan Oromoo irratti gahaa jirus haalaan balaaleffata. Biyyootiin addunyaa marti abbaarrummaa mootummaa wayyaanee hubachuun akka gargaarsa irraa dhaabuu fi farrummaa isaa hubatuuf uummanni Oromoo biyya alaa jiran akka iyyannoo jabeessan qeerroon waamicha dabarsa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa hagayya 27 bara 2014 Finfinnee Oromiyaa.
Yeeseetu sobduu wayya ibidi buubaatu kanaan laalatu. Addunyaa raasa ka'ee hammaarraa gola waaliyaatuun dhumaan beeka haara yaamiitu jira rakkataa qabuun baasa harka baa'uu miti naafana caalaa hatootuutu rakkoon toora daaran nam tokkollee hubdu. Yeeseetu sobduu wayya ibidi buubaatu kanaan laalatu. Baruun kan tolee fingarree nam tokkollee mataatuun na caalaa dhaalachuun ammoo beekaa waan hin mallee akkumaan jabenaatu ifa qabee hokkolaa ishinaan kuhinaati yaadachuu waan oollee. Qophii keenya waliigalaa kanarraa goolabnee jirra. Qophii itti aanutti hanga wal agarruutti nagaan tura. Injifannoo uummata Oromoo. Gadaan gadaa bilisummaati.